ما إيش كوي كوي ما لسين أبجولا كما كان نمني فال لا كما تنامنتو إلى قرآن لا كما قرآن أبجو كبجمات تجسي كان نمات ماله كان كتيم تي قرآن إيش إيسا جالن أتي مشاكب دا جالن أتي جولي كبدا جايما كبدا singal Wakni kan kya kuma daima sana ushururu ati jettu sana kasumatti hati godifte kan kemmo allan ila lali anamtu ustaz hamza ijoollee safarati wajjin kaasii dhiitee taphataa ture otuma jedhu suuta guddatee arreera taa'ee walii gadi deemaa ture akkamitti harka lama siniif kennee barbaadamaa ture dhugaasaa jedhe dhageesse akkasuma harka lama siniif kennee takka qaamni sala sarraa godhamee quraana laaqama asiin jedhu quraana kabajamaa asiin jedhu quraanni ila dhaggeeffadhu falfala asiin jedhu mee akkamitti itti hamanta mee akkamitti amantee quraanan deemta ilaalaali waluu salphiftanii iddoon dumatti wal xiqqeessitan wal salphiftan salphattan mee maal gootu mee rabbitu isin salphise walitti kaatanoo waa'ee quraanaa hundumaa ilaalaali falfala akka ta'e maal akka ta'e Kurtumii kana jaallata kurtumii kana nyaachuu jaallata kurtumii jaallata kurtumii jaallata nyaata madaalamaa musliimaa miti nama dhugaa edda hamzaan bukoo keessan gadi isinii baase nama kudhantu kun deebi'e karaa dhugaatti maal godhu kurtuun qabduu ture isin keessaa baatan anis keessaa hin baa isin immoo ni jibtaan isin yaana wal Mira ke shabai ani simbira nafu afaan keessan qabdu kana hin qabdu qabdan kana hin naaso mira ke shabai ana wajjin dubbaddo amma jara kan niisiiti jaalan ana qofa wajjin dubbaddo mira ke shabai akkam reena waa di sarraa si dubban naga waan barbaadde dubbattaati nagaa damtee si jirta akkam bareed ayyee waa'ee hadiisaa irraallee waa'ee quraanaa irraallee waa'ee wangeelaa irraallee walii wajjin dubbanna waa kana sadan keessaan baanu kana sadan dhiisi isiin hin beektu dhiisi hin beektu waa tokko siin hin beekaan hojiin oola bar tole gaallaan keessan harka tokkitti qabamoo harka lama qabaarraan kaana kaakunu ofii keessanii harka lama qabaatanii yoonnoo harka tokkitti qaba jedhanii viidiyoon isinii mul'isa kan kalee saamsaanuu gad isinii baasa viidiyoon barbaadu barreeffaman barbaada an videoon barbaadu barreeffaman barbaada barreeffama jennaa fidi milikte isa macaafarratti adduusan itti garsiisa dubartiin xurooftuudha jedhamee eebsi buusee mediterra namni qabu hin jiru bee ofii makee Waaqni millaachi kireeffatee yookaan ergifatee mataa nama haadhiiramu kan ofii addatti sidagoo waan akkasii dhaga'een kolfaa ture dingadhu. Namas buuse. Bobaasaa jalafaa na buustan jedhaa jirti. Bobaasaa jalafaa haaddate jedhe. Isa ka handhuurarraa faa haaddate jedhe. Moodeetararraa kaasa nama ta'e jala jira. Moodeetarraa. Irraa qabamsiisa. Antee? Isa waaqayyoo bobaasaa jala fayyadattee rangadee nuuraa sana fayyadattee aduu kireeffatee dhageessitaat. Isinee sirta wayita naadatu. Jarri yoo jiran kan isa jarri nutti lallaba biraa arganne war. Maaliif haadate wayita haadatu. Oromoon Itoophiyaa erga gijinni haadatu. Akkamitti haadate? Eenyu sinin jedhamu haadatu. Akkuma ta'addatu namni waan ta'addatu haadatu. Ela jaruma kan ni akkuma lamaan ta'addatu sana ta'addate. naante. Muslima gastii keetti nattee amantii keenya arrabsiisaa jirtaa jedhan. Uun amantiin isaa maal akka ta'e beekti obboleettiin keenya kun.
Un amantiin kee maal akka ta'e beekti obboleettiin keenya kun muslima gastii irratti natti amantii keenya arrabsiisaa jirtaa oo siin jetti maaliif akka jechuun see? Hin beeku maaliif akkasii? Yaanni kee maali? Isin tun rabsaara amantiin rabsaartan isin. Lakki Waaqayyo Yesuus Kiristoos mucaa garaa keessatti Anamma Nuuraddiinii fi Aminiyoo arrabsiten beeku akka atin arrabsinen beekan amma akkana si dhiisee barsiisaa isaan amantii arrabsee naan jedhan haala qabbalu. Ani arrabsu hattee? Ani illee arrabsu bar. No, ati arrabsu dandeetta. Anteen alaaki manamma namna gubbaa amantii nama anamma garee shaadaa baantanirra an garee shaadaa guutumayyuu kanatti fakkaatu amantii muslimaatu namni fakkaatu amma isa kan. Isa namane tuwin martuu kijibdu. Ibsaan siyaana. Nabi Muhammad tu baanaan nuti nam takkan tu'inu. Allah tuqanii Quraana tuquu baanaan nam takkan tu'inu. Allah ko yoo tuqanii Quraana tuqan nama arrabsitanii amantii nama arrabsitu. Koo amma kalee Ay abba jechuun deebisuma facaafamarraa gaafa waan takka odoo hafiin beeyne odoo ifin beeyne waan namaan dubbatanii sanuma keetis kakkanaatii dubbiin dun akkam jetti waan isaan waan hin taane ofide yoo ragaa ittiin qabaanne raguma sanii achi keessaa ragaa waan isaan jaaniisan hasan fakkaatu kan nama malee maal goota yoo si galchime kootti. nuti obbaleeyyanii Kootti. waan takka wal goonu hin qabnu. Amaanee. Jaalalaa wajji jira. Kootti si galchi. Kootti si galchi. Nama wajjin mari'achuu dandeetta. Nama arrabsine barsiisaa isaa. Waliin mari'attani. Amaanee. Jaalalaa Hola kawan, naga. Seenee muutii godhate booda galchedha. Nagaa kee. Maa niitoorkiin isaa yoo akka rashaa biyya keenyaa hudduu diime saara. maal jette nagaanneerra akkamisin muftiin akkamii hundinuu nagaanneerra. akkamii ame Amen miti 4G irra godhadhume nagaa 3G irra jirtame 4G irra godhadhu No, niitoorkii isaa akka rashaa biyya keenyaa tokko hudduu diime saara malee. 4G mana jira yaa networkidha malee 4G makoorra jira. Okay ati amantiin kee maali? Utaaldeera ustaaz. Ni jira na bira Ishi Isa Oh waliin dubbanna kan gati. okay amantiin kee Wala maali? marratti waliin dubbanna. An kiristaana wala marratti waliin dubbanna. Sa'aatiin okoa obboleessi keenya wala marratti tokkoffaa Allaan waaqa dhugaadha moo waaqa dhugaa miti kan jedhu lammaffaa Yesuus waaqa dhugaadha moo waaqa dhugaa miti kan jedhu na wajjin dubbata ammaaniif anaaf situ dubbata. Bareeda Allahan waaqa dhugaadha moo waaqa dhugaa miti Yesuus waaqa dhugaadha moo waaqa dhugaa miti ka jedhu irratti waliin dubbanna jette Mata duree lamaan kana irra dubbanna iyyee. bareedduudha yaa mata duree bareedduu fidde hayyee jalqabi daqiiqaa lama lallabadhu Amin ati daqiiqaa qabi. Kiristaana. daqiiqaa lama lallabadhu abbutti wangeela san fiti Daqiiqa lama qabeeraa fi itti fufi. Warri kaan muutii qabadhaa. Ishi. Amma yoo naa fuuran baafanne daqiiqa kana akkuma itti fufetti jira. Kunis dubbadhu daqiiqaa si qabamee jira. ani itti fufu Eegal iyyatu re. Ishi. Waa 26 ta'u 26 irraa eegala.
Ishi ideme. Diddami jaha ta'u qoy. Kunoo eegali bakka. Eegala sanaaf bar. Haa ta'u rakkum akkasumatti sii qabna. Akkasumatti Diddami sii jaha qabna. ta'uuti na biratti diddami jaha yoo ta'e diddami jaha fixee diddami torba fixee diddami saddeet irra dhaabadha. Diddami jaha ta'u. Maal jettee? Diddami jaha akka ta'een eegala isaallee akkasuma qabna. Jalqaba irratti Allah waaqa dhugaati moo waaqa dhugaa miti kan jedhu irratti dubbanna. Achitti aansinee immoo hin dubbanna kaan. Eshi diddami jaha ta'eera. Obboleessi keenya isaan duratti amma wantoota baay'ee dubbachaa ture. Haa ta'u malee garuu waa'ee waaqa isaayyuu waa'ee kitaaba isaayyuu waan beeku natti hin fakkaanne sijamar jalqaba irratti Allaan qaama fakkeessuudha. Qaamni fakkeessu immoo waaqa ta'uu hin danda'u. Suuraa 456 gubbaatti qaama fakkeessuudha. Fakkeessee nama dogongorsiisee immoo kan nama abaaruudha. Qaamni akkanaa kun immoo gonkuma waaqa ta'uu hin danda'u. Inna Allah warro akka attaalaa hulluu warra nama dogongorsiisa hunda caalatti kan nama dogongorsiisuudha. Suuraa 354 gubbaatti qaamni nama dogongorsiisu amanamee kan amanamuu miti. Waaqa jedhamee kan fudhatamuu miti. Allaan qaama maal nama godhuudha? Qaama nama dogongorsiisan hunda caalaa isa nama dogongorsiisuudha. Ragaa baasii dubbisi. Dhageeffadhu. Ragaa baasii dubbisi. Daqiiqaa koonseenii. Ragaa baasii. Irra deebaatiin haa qaba. Ragaadhaan ni dubbattaa yoo barbaadde booda irratti gisee ragaa dhaga'i. Yeroo booda irratti ragaadhaan nagaafatutti hin dubbadha. Lakki akkamitti bee? Si kaasaaraa caqas. Seera mariitiin ni dubbattaa? Seera marii beektaa? Maaf jidduu seentaa daqiiqaa koo fixadhee booda ragaa nagaafatu. Obboleessoo. Urgee kanaaf ragaa fidinaan jedhe. Seera marii ni beektaa? Urgee kanatti ragaa barbaadan. Kanaa ragaa naaf fidoo naan jette anan ragaa si fida. Amma jedhaaraan ana tumbenne moo si tumbenne? Osoo beekta ta'e bar daqiiqaa namaa jidduun hin seentu. Waan an jedheef osoo bata'e ragaa nagaafatte. Natummoo ragaa san dhiyeeffate. Kanamiti jecha jedhuu miti ragaa baasiiti anaa wajjin dubbadhu. Ragaadhaan yoo naa wajjin dubbatte naa wajjin haasa'e. Inni haasoftu ta'ee jennaan ammoo. Ragaa deebaatiin haa qaba daqiiqaa. Marii miti sun. Siif qabamaa ragaadhaan ni dubbattaa beektee? Ragaadhaan. Anatu sii qabsiisa ragaadhaan ni dubbattaa beektee? Maal jettee? Ragaadhaa wajjin dubbachuu ni dandeessaa hoon jedhe. Ragaadhaan dubbachuu hin dandeetta. Ragaa waan anama jedhu kana laali daqiiqaa lama kee keessa jidduun seentu booda irratti immoo wanta kana irratti hin jiru yoo jette ta'e ragaa na sii baasa. Ragaa natu sii baasa. Yookaan immoo dubbachuu hin danda'a. Quraana irratti illee kitaaba qulqulluu irratti illee dubbachuu hin danda'a. Hojjettu ta'ee yeroo barbaaddetti na wajjin dubbachuu dandeetta. Laa yoo ragaa baasuu hin dandeessu taate laa dhaggeeffadhu. Obboleessa kee waan amma dubbatte ragaa itti agarsiisi. Waan amma dubbatte ragaa itti agarsiisi. Amma Isaa barkan jechaa jiru yaadni koo siin galle. Urgee kanatti hin jiru. Ati jidduun seenin jira nama walitti. Dubbadhee yoo fixee ka'e kanarratti ragaan qabdu waan ragaan qabne irratti dubbatte jettee na qabda malee amma dubbachuun nan dhorgitu bara. Lakkii dhiyeessitee ragaa malee waan barreeffamee jiru malee arraba tokko dhiyeessitee baafattu. Waan barreeffamee jiru fidiina fuuldura qabiitii anaa wajjin hin dubbadhu. Ta'u baatee jennaa hin dubbadhu. Ukkoo maaf arrabsaani? Ati waan baay'ee jettee arrabsanii kan arrabsu. Ani wanta hin jirre yoo jedhe kanarratti mee fidi kana naan jedhu. Na dhaggeeffadhu. Ambaaseen sii dubbisaatii gaafan sii dubbisee qabu. Ani jammara jechuudha waan barreeffameen alatti yoon dubbadhe kun eessa jira naan jetta. Anittan fufaatii anamma ittiin fufaatii dhaggeeffadhu. Waan an dubbadhu irratti akkasii yoo jedhan sun arraba. Wanta jirummaa yoo jedhan arrabaan. Anamman dubbadheen kaashi. Dubbadheen kaashi. Fakkeessa mun fakkeessu shallan. Duran dubbadhu.
Dura dubbadhee kaan jedhe gaaffiif deebii miti amma yeroon keenya daqiiqaa lama waliin dubbannaa siifin jalqabaan jedhe jalqaba siifin eegal. Hin fakkeessu allaannatti. Qaamni fakkeessu amana. Maanni kun maree jedhee gaaffii gaafata wanti nama akkasii nama maree Isin waan hin qabneef malee kitaaba qaba harka. Kitaaba kee harka qaba. Silkii qabaattee dhabdee ani hin beeku maalirraa dubbataa jirta ree? Kitaaba irraa takkaan si gaafachaa deeman. Takkaan. Tokko nan gaafatin hin barbaadu. Ragaa baasiitii anaa wajjin hin dubbadhu. Akka dhiiraatti nan mari'adha jettee dhufteemi ragaa baasii anaa wajjin hin dubbadhu. Qaamni fakkeessuu nama namamoo nama nama. Ragaa fidi. Maal jettee? Ragaa fidiin jedhe ragaa jabbaadha. Waaqa jedhamee amanamuu hin danda'ama. Ragaa fidiin jedhe ragaa. Agasiif naa deebis. Naa baasi ragaa. Ragaa jabbaadha. Qaamni ragaa baasii nama jallisu fakkeessee akkeessee laphee qaamni nama shawwadu waan na laallatu hin qabu. Ragaa jabbaasi ragaa. Ragaa baasi. Kanaafuu ishee erga dubbachiisuu na dhorgitee jechaan jechetti si gaafata. Ragaa baasii. Allaan hin Ragaa fakkeessaa. baasi. Hello.